Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga saakaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kanneen jirtan akka isaatii bakka jirtanitti maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa qo'annaa kitaaba qulqulluu jalqabnee barachaa akka jirru ni beekama. Hanga ammaatti boqonnaa jalqabaa keessaa kutaawwan 3 barannee jirra. Kutaa 3ffaa guyyaa darbeedhaan kitaabni qulqulluu yoom akkasumas eessattii fi eenyuun akka inni barreeffame kitaabolee adda addaa kaasuudhaan ilaalleerra. Kitaabni qulqulluu yoom barreeffame kan jedhudha fi walumaa galatti addunyaan erga uumamtee yookiin immoo bara kakumoofaa bara 4,000 irraa kaasee hanga dhaloota kiristoosiin booda bara 100 yookiin 98tti barraa'ee akka inni dhume. Intervaal adda addummaan waggoota kana gidduu jiru immoo waggoota 4,100 akka fudhate kitaabni jalqabaa kitaaba Heenokii fi kitaabni xumuraa immoo mul'ata Yohaannis akka ta'e ilaalleerraa. Eenyuun barreeffame kan jedhu qulqulloota Waaqayyoo hojii adda addaarraatu isaan filate 40 fi isaa ol kanneen ta'aniin jenneerra. Eessatti barreeffame kan jedhuudhaaf immoo bakka adda addaatti akka inni barreeffame kanas walitti qabnee kaasuun keenya ni yaadatama jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti kutaa 4ffaa kanaan moggaasaa kitaabilee kitaaba qulqulluu keessa jiranii kan jedhu kan ilaalludha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii har'as nu wajjin ta'uun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kitaaba qulqulluu keessaa jalqaba akkuma dubbachaa turre kitaabileen baay'een jiru. Kitaaba qulqulluu gaafa jennu guddicha keessaa walitti qabama kitaabilee adda addaati. Kitaabileen kun qofaa isaaniitti kitaaba qulqulluu jedhamu. Walitti gaafa dhufanis immoo tokkummaadhaanis kitaaba qulqulluu jedhamu. Innaa kitaabileen keessa jiran tokkoon isaanii maqaa adda addaatiin waamamu. 81 isaanii yaa'u gara fuulduraatti ni lakkoofna. Isaan kun moggaasa adda addaa qabu. Innaa moggaasni kun akkamitti isaaniif kennameedha inni guddaan barumsa kanaan kan ilaaluchaadha. Seera uumamaa jennee fakkeenyaaf yeroo waamnu seera uumamaa jedhamee kan moggaafame maalirraa ka'uutiinidha. Moggaasni kun kan kenname maaliifidha kan jedhudha. Walumaa galatti moggaasaawwan kitaabilee qulqullaa'oo kitaaba qulqulluu keessa jiranii kuni karaa dhimma 5 irraa ka'uudhaan moggaasni kan isaaniif kennamedha. Isaan keessaa kan jalqabaa qulqulloota barreessaniin kan moggaafaman ni jiru. Jalqaba jechuudha qulqulloota kitaaba sana barreessaniidhaan. Baay'oon isaanii kitaabolee keessa gaafa fottoos nu gaafa ilaallu maqaan isaanii kallattiimaan qulqulloota kitaaba sana barreessaniin moggaafamanii kan jiranidha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle kitaaba Iyyaasuu kanuma jalqabaa jechuudha. Kitaabolee oriitii 5 ta'anii kan jiru kitaabni Iyyaasuudhaan barreeffame maquma isaadhaan moggaa'eera. Kitaaba Saamu'eel 1ffaa 2ffaa kan jennu Saamu'eeltu barreessee isumaan moggaa'eera. Kitaaba Nehimiyaa, kitaaba Henook, Izraa isaan kana gaafa ilaallu barreessaan isaanumadha. Kun kitaabolee kakuu moofaa keessaa akka fakkeenyaatti kan kaa'edha. Ittaanee immoo kakuu haaraa keessaa illee yoo ilaalle fakkeenyaaf ergaawwan kan qulqulluu Phexros ergaawwan 2 ni jiru. Kan qulqulluu Yohaannis ergaawwan 3 ni jiru gara hundaatti ni baranna. Ergaa Yaaqoob, ergaa Yihuudaa isaan kun maquma qulqulluu kitaaba sana barreesseen moggaa'anii kan jiranidha. Kanaafuu kitaaboleen baay'een jechuudha. Haala kanaatiin maqaa qulqulloota kitaaba sana barreessaniitiin moggaafameera. Kan lammaffaa immoo qabiyyee isaaniidhaan kan moggaafaman illee ni jiru. Qabiyyee gaafa jennu
kitaabni sun dhimma maalii dubbachaa jira? Waa'ee maalii qo'ataa? Waa'ee maalii ibsaa jira kan jiru ka'uudhaan dhimmuma sana mata duree taasifachuudhaan kitaaboliin haala sanaatiin ni waamamu. Ni waamamu. Fakkeenyaaf yoo ilaalle kitaabolee seeraa keessaa kan jalqabaa seera uumamaa. Seera uumamaa jedhamee kan moggaafameef maqaan kitaaba kanaaf kan ba'e abbootii 318 booda kan baasanidha. Maaliif seera uumamaa jedhanii wantichi kitaabchicha hundeensaa yookiin dhimmi guddaansaa waa'ee uumamaa kan kaasudha. Addunyaan kun eessaa dhufe? Nuti eessaa dhufne? Wanta agarru kun akkamitti ta'uu danda'e? Kan jalqaba ture akkam ture? Erga sanaa hoo haalli jijjiirame maalidha? Maaliif jijjiirame kan jedhu wanti waa'ee uumama kanaa kitaaba ibsu tokkichi kitaaba seera uumamaadha. Kanaaf sanarraa ka'uudhaan abbootonni maal jedhu seera uumamaa jechuudha maqaasaa moggaasaniiru. Akkasumallee itti kan jiru seera bahuu kan jedhu. Zatsahaat kan jennu seera bahuu. Inni kun waa'ee maalii dubbata? Israa'eloonni garbummaa Gibxii keessa waggoota 60 sana jiraatanii achi keessaa bahuudhaaf gaafa ka'an raajiiwwan raawwataman dabalatee walumaa galatti Israa'eloonni dachee sanarraa ka'uudhaan Israa'eloonni Gibxii irraa ka'uudhaan hanga Kana'aan galanitti kan ture hundumaa kan tarreessu waan ta'eedhaaf bahuudha kuni jedhanii abbootonni seera bahuu jedhamee kitaabni kun haala kanaatti moggaafameera. Itti aanee ilaale seera Leewwotaadha. Leewwii jechuun luba jechuudha. Nagadoota Israa'el 12 jira. Isaan keessaa tokko Leewwii jedhama. Leewwiin aangoon lubummaa kan isaaf kennamedha. Innaa luboonni kakuu moofaa sanyii Leewwiirraa kan dhufanidha. Innaa seerri kun seera Leewwotaa kan jedhame ijoollee Leewwiidhaaf lubootaaf jechuudha. Seera mana Waaqayyoo waa'ee sanaa kan dubbata luba ta'uudhaaf kanneen filataman walumaa galatti. Waa'ee sanaadhaaf seera mana kiristaanaa mana qulqullummaa yaa'u dunkaanas haa ta'u mana qulqullummaa godhufs haa ta'u achi keessa kanneen tajaajilan luboota sana waan ta'eedhaaf seera isaaniidha. Kanaaf seera Leewwotaa jedhamee kan Leewwonni ittiin tajaajilanidha jedhamee seera Leewwotaa jedhamee maquma kanaan moggaa'eeraaf. Kanaaf seera dhimmicha qoratu waan ta'eef kanumarraa qabiyyeen isaa ka'uudhaan seera Leewwotaa jedhameera. Kan biraan achisinne yoo ilaalle kitaaba fakkeenyaa Solomooniin kan barreeffame kitaabni kun gara fuulduraatti kan barannu wanta baay'ee fakkeenyaan ibsa. Fakkeenyaan guutummaan isaa fakkeenyumaan kan taa'edha. Solomoonis baay'ee ogeessa waan tureedhaaf kana fakkeenyaan dubbachuu baay'eetti barreesseera hojjeteera. Kanaaf kitaabni kun maqumsaa maal jedhame kitaaba fakkeenyaa jedhame. Kakuu haaraa keessaa yoo ilaalle hojii duuka bu'ootaa. Hojii duuka bu'ootaa jechuun hojiin hojiidha. Duuka bu'oota jechuun immoo duuka bu'oota Kiristoosidha. Isaan kun Kiristoos erga gara samiitti ol ba'ee booda akkamitti akka isaan mana kiristaanaa achirraa kaasanii addunyaa hundumaatti beeksisan kan odeessu waan ta'eef hojii isaanii sana hundumaa kan tarreessu waan ta'eedhaaf hojii duuka bu'ootaa jedhamee maquma isaanii moggaa'uu danda'e jechuudha. Kanaaf kun qabiyyee isaanii ka'uudhaan kan moggaa'edha. Kan sadaffaan immoo abbaa seenichaatiin kan moggaafamillee ni jiru. Abbaa seenichaa gaafa jennu kitaabileen tokko tokko waa'ee seenaa tokko qofa seenessanii kan isaan ittiin dhaabbatan ni jiraata. Barreessaan isaanii kan biraa ta'ee garuu seenaa nama tokko jalqabaa kaasanii amma xumuraatti kana ta'e barasaa kana godhanii tarreessanii kan lafa kaa'an ni jiru. Isaan kun kitaabilee akkasii kun qabiyyeen isaanii maalidha? Nama tokkodha. Kana booda achirraa ka'uudhaan seenaa namichaa qabatanii seenichuma sanaan kanneen moggaafaman ni jiru. Fakkeenyaaf haa ilaallu kitaaba Aaster. Kitaaba Aaster dubbistan seenaa Aasteridha. Jalqabaa kaasee mul'atachaadha. Seenaa Aaster dubbataa kanaafuu kitaaba Aaster jedhame. Kitaaba Ruut. Kitaaba Ruut yoo ilaalle seenaa Ruutidha. Bara sana keessa akkamitti Israa'el keessatti gara fuulduraatti ni baranna. Beelli ta'eetu kana booda haati ijoollee lamaa fudhatteetu gara biyya biraatti gara ni boqotte ni deemte ijoolleen lamaan achitti ni du'anii kana booda ijoolleen lamaan keessaa tokko Ruutti kan fuudhe isheen harmee isaa duukaa Nuhaamii wajjin gara isaatti deebite achitti maal akka isheen goote kana tarreessa. Seenessaa kana booda kitaaba Ruut jedhameera. Kitaabni Yooditis akkuma kana seenaa Yooditis maal akka isheen raawwatte bara sanatti wanta turerraa ka'uudhaan Israa'el akkamitti akka isheen bilisa baaste kan dubbatu waan ta'eef kitaabonni kun maqaa kanaan moggaafamaniiru. Maqaawwan kun haala kanaatiin abbaa seenichaadhaan ni moggaafamu jechuudha. Kan biraan immoo afuraffaatti kan ilaallu qulqulloota kitaaba sana barreessanii fi qabiyyee isaaniidhaan kanneen moggaafamanillee ni jiru walitti qabuudhaan jechuudha. Qulqulloota kan maqaa kitaaba sana barreessaniidhaaf immoo kan biraa qabiyyee isaanii walitti qaban jechuudha. Kanneen kanaan moggaa'anis ni jiru. Fakkeenyaaf yoo ilaalle
weedduu Solomoon. Weedduu Solomoon jechuun kan barreesse Solomoonidha. Weedduu gaafa jedhu immoo wantichi haala sanaatiin kan dhiyaatedha. Haala weedduutiin kan dhiyaate waan ta'eedhaaf qabiyyeen isaa weedduudha. Barreessaa isaa Solomoonidha. Kana booda weedduu Solomoon jedhamee moggaafameedha. Kitaabilee raajotaa fakkeenyaaf raajii Isaayyaas gaafa jennu barreessaan eenyudha? Isaayyaasidha. Qabiyyeen kitaabichaa maali? Raajiidha. Kana booda raajii Isaayyaas jedhameera. Raajii Ermiyaas jedhameera. Raajii Baaqoom isaan kaan hundumtuu raajiiwwan kudha ja'an haala kanaatiin moggaafamaniiru. Taanee wangeelota arfanis odaan akkasumadha. Wangeela Maatiyoos. Maatiyoos barreessaadha. Wangeelli immoo maana qabiyyee misiraachochaadha. Wangeelli gara fuulduraatti barannaa misiraachoo addunyaadhaaf dhufedha. Innaa qabiyyeen kitaaba sanaa misiraachoo waa'ee makanaa ilmi waaqayyoo nama ta'e dubbii fayyina irraa walitti tarreessa waan ta'eedhaaf misiraachoo jedhame. Innaa qabiyyeen isaa misiraachoodha. Barreessaan isaa immoo Maatiyoosidha. Misiraachoo Maatiyoos yookiin immoo wangeela Maatiyoos jedhame haala kanaatiin moggaa'eera. Isaan hafaniifis akkuma kanaatti jechuudha. Inni shanaffaadhaa fi kan dhumaan immoo maqaa magaalaa kan shanaffaa maqaa magaalaatiin yookiin biyyaatiin kan moggaafamedha. Isaan kun ergaawwan qulqulluu Phaawulos keessatti baay'eetti beekamu. Maqaa magaalaatiin kallattii maqaa magaalaatiin biyyaatiin kanneen moggaafaman ni jiru. Keessumattuu qulqullichi Phaawulos ergaawwan 14 barreesseera gara fuulduraatti ni baranna. Isaan keessaa ergaawwan 9 maqaa magaalaatiin moggaafamaniiru. Gara saboota baluu kan jedhu magaalaadha. Fakkeenyaaf Roomee kan jalqaba jechuudha. Roomee, Qorontos si'a 2 ergeera. Galaatiyaatti ergeera. Efesoon ergeera. Tesaloniqee si'a 2 ergeera. Isaan kun maqaawwan magaalaati yookiin maqaawwan naannooti. Maqaawwan biyyaati. Innaa qulqulluun Phaawulos gara inni itti ergeen haala kanaatiin maqaa isaaniidhaan maal ta'edha moggaafamaniiru jechuudha. Moggaafamaniiru. Kan ja'affaadhaaf kan xumuraa immoo maqaa namoota itti ergameedhaan kanneen moggaafamanis ni jiru. Namoota itti ergamaniin kanneen moggaafaman jechuudha. Kana jechuun barreessaan kitaabichaa qulqulluu biraa ta'e garuu kitaabichi kan barreeffamuuf immoo nama dhuunfaa tokkodhaaf yeroo ta'u maquma sanaadhaan moggaafamaniiru. Inni kunis ergaawwan qulqulluu Phaawulos keessatti bal'inaan ni mul'ata. Ergaawwan muraasni jechuudha. Maqaa kanaan moggaa'aniitu ni arganna. Fakkeenyaaf Xiimotewos ergaawwan 4 ergameera gara namoota kanatti. Xiimotewos ergaan 2 ergameera. Si'a 2 tokkoffaa Xiimotewos lammaffaa Xiimotewos kan jedhu. Filmoonaan jira. Filmoonaan barataa isaati. Tiitoon illee akkuma isaan barataadha. Duukaa bu'aa qulqulluu Phaawulos jechaadha. Booda duukaa bu'aa kan argatan isaan kun namootadha. Qulqullichi Phaawulos ergaa namoota dhuunfaa kanaaf barreesseera yeroodhaaf jechuudha. Boodni isaa mana kiristaanaafidha. Yeroodhaaf garuu namoota kanaaf waanta barreeffameedhaaf maquma sanaan galmaa'anii maqaan isaaniif bahee ittiin taa'aniiru jechuudha. Walumaa galatti egaa maqaan kitaabilee kanaa haala kanaatiin kan moggaa'edha. Qulqulloonni yeroo kitaaba kana barreessan kitaaba akkasii jedhanii hin barreessine. Museen yeroo kitaaba isaa banu seera uumamaa jedhee jalqabeetu waaqayyo jalqaba sanii lafa uume hin jenneen. Inni kan barreesse boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqaba waaqayyo samiif lafa uume jechuudhaan jalqabeetu itti fufee barreesse. Iyyaasuunis gaafa dhufu kitaaba Iyyaasuudhaan jalqabne innis boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa jalqabee. Maatiyoosis yeroo barreessu wangeela Maatiyoos hin jenne. Innis maal jedhee misiraachoo hime waa'ee seenaa idda dhaloota gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sanyii Abrahaam sanyii Daawit jechuudhaan eegale malee maqaa kana isaan hin keenye. Garuu maalidhaa booda abbootonni kitaaba yeroo funaanan gara fuulduraatti ni baranna akkamitti akka funaaname kitaabolee kana walitti qabanidha. Maqaa kana kan moggaasaniif malee barreessitoonni kitaaba kanaa kitaabni kun maqaa kan kooti kanaafuu wangeela Yohaannisaa jedhamu hin jenne isaan. Iyyaasuun kitaaba Iyyaasuun jenne hundumtuu tokko hin jenne kitaaba kana. Booda abboonni mana kiristaanaaf yeroo baasan kan isaan taasisanidha. Lakkoofsi isaallee mata dureewwan keessa jiranillee isaan kun gara fuulduraatti ni ilaalla. Booda kan itti taa'anidha malee barreessitoonni kitaaba sanaa haala kanaatiin kitaaba baluudhaan hin barreessine. Kanaaf booda garuu abboonni haala kanaatiin tokko maqaa warreen kitaaba sana barreessaniidhaan moggaasaniiru. Tokko immoo qabiyyeerraa ka'uudhaan barreessaniiru. Tokko immoo wanta achi keessa jiru qabiyyee isaadhaaf maqaa barreessaadhaa ka'uudhaan moggaasaniiru. Tokko immoo maqaa gara biyyatti ergameedhaan moggaasaniiru.
Tokko tokko immoo namootatti erga bira ka'uudhaan maqaa isaaniis moggaasaniiru. Haala kanaatiin manni kiristaanaa kan raawwatteetti jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun kan mana kiristaanaati jechuudha. Kan mana kiristaanaati. Haala kanaatiin maqaatti moggaastee mata dureetti baasuudhaan kan itti fayyadamtu mana kiristaanaadha. Kanaaf maqaawwan jiran haala kanaatiin moggaafamanii jechuu barbaanneetu. Kanarraa asumatti nu haa ga'u kutaattaanuun manni kiristaanaa kitaaba qulqulluu maaliif kabajji kan jedhurraa kaanee mata dureewwan hafan ittiin raawwannaa jechuudha. Boqonnaa tokkoffaanii raawwannaa. Har'aaf garuu asumatti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaanii isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.